duuka bu'aa Kiristoosii ta'uu kan kee qormaata sirra ga'u. Duuka bu'aa Kiristoosii ta'uu kan kee fakkeenyaaf haati yoo siin jedhan hinatu jettee yoo dhiibbaan sirra ka ga'u. Sobi siin jedhanii hin sobu jettee yoo ka ari'amtu ta'e fannoo kan keeti. Fannoon kun ammoo hin jijjiiramu. Gaafa qormaanni sitti dabalaa dhufee sagantaa galatuu qopheessuu qabda. Ashamaa harka fuune daawwattoota keenya. Kun wayyuu poodkaastii torbeedhaan keessummaa haarawaa qabadhee fuula chaanaalaa Fedhii Abdii Ofishaaliitii kan isiniif dhiyeessu ta'a. Hamma sanitti subscribe, share, like, comment godhaa maamila koo ta'a jechuun dhaamsa kooti. Har'a ammoo keessummaa kabajamaa nama baay'ee jaalatamaa ta'e nama hojii wangeelaatti yeroo dheeraaf ammoo gara biyya Arsii lixaa kana keessatti nama baay'ee beekaman akkasuma keessummaa kana ammoo isin wal barsiisa. Ani maqaa isaanii dha'uun duratti ammoo isaanummaa yoo isin ofitti barsiisan baay'ee gaarii ta'a. Qajeelumatti keessummaa kana isinitti agarsiisa. Eenyuun ta'in laata? Tole barsiisaa wangeelaa Kadir Bulbulaa jedhama. Godina Arsii lixaa magaala Shaashamannee keessa jiraadha. Haadha manaa takkaaf ijoollee lama qaba. Ta jalqabaa intala lammaffaan dhiira. Jalqabaa Mooneet jedhamti. Mooneet Kadir. Kan lammaffaa ammoo Beekaan Kadir. Jalqaba waggaa 4 guutte. Inni ammoo waggaa 3. Garaagarummaa waggaa 1 qaban. Baay'ee hortaniitan jechuudha. Baay'ee horaa jirra ammallee. Amma yoo hin dhaabbatu ittuma fufaa jechuudha sana fakkaata. Kadhannaarra jedha. Baay'ee namatti tola. Ijoolleen maqaa isaanis baay'ee namatti tolu. Kan itti aanu ammoo qofa kan dhufu kanaaf ammoo bulchaa ta'uu oolu natti fakkaata yaa. Kadhannee kaanii adda baafna. Tole bareeda. Iddoon isin itti dhalattan eessa? Iddoo dhaloota keessanii? Iddoon dhaloota kiyyaa aanaa Arsii Nageellee ganda Gubata Arjoo jedhama. Iddoo addaa Arjoo jedhamtu keessatti dhaladhe bara 1976. Hagayya bultii 26 dhaladhe. Baay'ee namatti tola. Umurii keessanii guutumatti gara wangeelaatitti hojii wangeelaatitti waan seentan fakkaata. Akkam karaa kanaan jireenyi keessan akkamitti gara tajaajilaatitti akka seentanii jettan mee wantoota namootaaf ammoo barumsa ni ta'a jettanii jettanii adeemsa gara wangeelaatti yeroo seentan kana ni ta'a jettanii wanta qabdan keessaa yaada tokko mee nuuf kaasuu ni dandeessu? Akkuma iddoo dhaloota keessii kaasee magaalaa irraa diqqoo kiiloomeetira 25 fagaata baadiyyaa keessatti. Akkuma ijoollee baadiyyaa keessatti dhalatan yoo umriin keenya ga'e horii tisuu re'oota isarratti dabarsaa turre. Umriin kiyya barnootaaf gaafa ga'u na yaadadha bara 1987 kutaa tokko seene. Kutaa tokkorraa 1987 seene. Sani booda waggaa tokko erga deemeen booda sa'a tokko fudhakkaadha mana barumsaa deemuuf. Mana barumsaa Wayyoo Hargisa jedhamu yeroo jalqabaatiif achi seenee daandiin fagoo waan tureef maatiin kiyyallee yaadee gara magaalatti magaala Arsii Nageelletti amma maqaan isii jijjiiramtee jirti. Jijjiirameera Nageellee Arsiiti asumaan ammoo akka hin dhageenye jechuu barbaada. Nageellee Arsii amma jedhamtutti kutaa 2 bara 1988 seenee achumatti mana barumsaa lakkoofsa 2tti xumuree 1988 gooftaa ka fudhadhe. 1988. Okay. Almost amma waggaa 26 ta'eera gara gooftaa ga dhufe. Seeruma waldaatiin barnoota duuka fayyumsaa duuka bu'ummaa erga baranneen booda haga tajaajila jalqabe amma waggaa 15 ta'ee jira. Waggaa 15 kana gabaabdutti waan baay'ee
keessa dabarsineera inni nu gargaara galanni isaaf haa ta'u. Baay'ee namatti tola adeemsini bu'aa bayii keessaa akkasuma immoo gara tajaajilaatti akkaataa itti dhuftani bareedaadha. Nageellee Arsii keessatti jettani Nageellee Arsii kana immoo maqaa kana dura Arsii Nageellee ture maqaa kana Nageellee Arsiititti eentu jijjiire? Yaa uummanni jaarsonni jiran seenaa beekan gara duubaa yoo deebanii Arsii Nageellee jedhamti. Arsiin ta Nageelleeti jechuudha kan kanaan dura jiru. Dura ka ture Nageellee ta Arsiiti. Gaafa seenaa taanii qoratani Nageelleetu ta Arsiiti malee Arsiin ta Nageelleeti miti. Amma gaafa sirraa'u Nageellee ta Arsiiti hiikaa jedhu qabasaniif. Keessattuu ammoo maqaa kana ammoo modorri godhee kan ol nu baase ammoo nama jabaa kenna ammoo Profeesar Dooktar Guddataa Ililkaatiin. Guddataa baay'ee dhiibbaa guddaa uume. Dhiibbaa guddaa gaggeessanii maqaa kana ammoo ol baasaniitiin mul'isanii jiranii isaanii ammoo maal jenna ulfaadhoo. Ulfaadhaa galatoomaa seenaa kenna dhugaa waan nu hubachiiftaniif. So gara tajaajilaa kana keessatti jireenya hariiroo qabdu kana keessatti namoonni waa'ee keessanii akkaataa kamiin ibsuu waa'ee keessanii waan beektan keessa? Namoonni baay'een inaa isaanii yoo dubbatanii dhagaa daarekti na bira dhufuu baatanillee barsiisaan kadii in argamu argamee jennaan ammoo wanti inni hojjanne hin jiru jedhanii ibsanii. Lammaffaa immoo naannoo keenya dhufte iddoo kamittuu nama yoo gaafatte barsiisaa Kadiiroo jedhan barsiisaa Kadiir bilbilaan argannu bilbilaan kaasuu hin beekama kanaan yeroo baay'ee bilbila wajjin ol qabatee yeroon fi aadaan hojiin kiyyaa wajjin dhaamsi asirratti dabarsu yeroo hundumaa bilbilaan namni argachuu barbaade wiixataa hanga dilbata sa'a 2 haga 3 bilbiluun hin danda'amu sa'a sanitti yeroo bilbilaan nama keessummeessu isuma kana jedhan dhagaa. Sa'aatii 3 yoo darbe ammoo? 3 yoo darbe sa'aatii maatiiti. Maatiidhaa fi yeroo baay'ee bal'aa kennituufi jechuudha. Waaw nama adda baay'ee namoonni yeroo ammaa kana keessatti haala tajaajilaa ta'as jireenya kam keessa jiraatanii jiru carraa maatiidhaaf ammoo bakka kennanii fi ammoo isaan wajji yeroo itti dabarsan hin qabaniyyuu. Yeroo baay'ee jireenya gaa'elaa keessatti namoonni yeroo waliif kennuu dhabuurraa kan ka'e ammoo gaa'elli isaanii yeroo diigamanis ni dhageenyas ni arginas. Isin ammoo achi keessaa adda taatanii wantiin argamtan keessa akka nuttis mul'ates sa'aatii itti nama wal argitanis gargar baaftanii keettanii sa'aatii ammoo maatii keessaa wajji ammoo itti dabarsitanii immoo kennitaa hin jirtanii kanuma irratti ammoo waaqayyo isinii ajajjabeessu jabaadhaa isin jechuu barbaada. Qajeelumatti ammoo gaaffii itti aanu kanan qabu Nageellee Arsii keessatti mana barumsaa dhuunfaa qabu Kadiir kan jedhus oduu akkasiis miliqxee tan babbaates ni jira. Akkasuma dhaabbataan ammoo afaan Ingiliffaatiin Nageelleen afaan Ingiliffaatiin yeroo itti barsiisan yeroo akkasii ni qabu. San irra darbee ammoo yeroo tajaajilaaf ammoo deddeeman tajaajila kanarratti ammoo baay'ee biizii ta'u waan jedhamu yaannis ni jira. Mana barumsaa Nageellee Arsiitti ni qabdu. Gaaffii dhugaa kaaftanii yeroo baay'ee hin sodaa hin barbaadu abbaa qabeenyaa jedhu san hin barbaadu. Mana barumsaa qabaa jettanii kaaftanii gaaffiin sun sirriidha. Mana barumsaa background kiyya barsiisaa ture waggaa 10 ol barsiisee jira. Barsiisaa afaan Ingiliffaa ture. COVID bara seene bara 2012 irratti mana barumsaa Flavor jedhamu launch godhe. Flavor jechuun jechuma afaan Oromiffaati. Gaafa jalqabu oolmaa daammanii jalqabe. Yeroo jalqabaatiif ijoollee oolmaa daammanii irraa qabannee dhufneen bara dheengaddaa kutaa 6 ministeerii fudhatanii jiru. Waggaa 6 ta'e manni barumsaa gadhaabate yaa hundeeffame
yeroo ammaatitti ijoollee 535 qaba. Hojjettoonni nama 30tu jira. Mana barumsaa kanatti amma wanti adda isa godhu ijoolleen harka qalleessaa, ijoolleen tajaajiltoota baay'inaan ijoollee 535 keessaa daa'imman 54 bilisaan baratu. Namni 30 achi keessatti hojii argate daayirektara mataa ofii qaba. Ijoolleen 54 bilisa gaafa baratan waggaatti 500 ol ta'a. Gammachuuf mindaan kee guddaan isa kana. Akkuma qara kaaftanii mana barumsaa afaan Ingiliffaa hin qaba ture Covidiin duratti gaafa Covid dhufu locked goonee dhaabne achiin booda bara darbe jalqabe manni barumsaa kiyya magaala Nageellee Arsii addabaabaayii haaraa amma ijaarame haawee seensaa ba'iinsarra fuulduratti gamoo birtuu gabayaa Muuyoo jedhamu irratti argama. Mana barumsaa DMT jedha. DMT mana leenjii afaan Ingiliffaatiif kompiitaraati. Namni na barbaadu jiraate sa'a 2 haga 3 bilbili yoo hojjanne achi yoo dhufe sa'a 11 booda na argachuu danda'a. Amazing. Dhugaa dubbachuuf isiniin yaa nuti sodaadha. Sodaa taanii ammoo dhaabbata hamma kana gawamoo akka qabdan ammoo har'an bare. Sodaa taanii malee walii hin barre. Haadha ammoo wal barre. Mana barumsaa keessan ammoo guyyaa tokko ammoo dhufnee yerootti daawwannus ni ta'a. Akkasuma ammoo warri Nageelleen jirtan ammoo maal hojjetarree warri achi barachuu qabdan ijoollee teessan mana barumsaa kanatti akka barsiiftan. Ijoolleen teessan ciccimoo warri ta'an ammoo akka tolas ni barsiiftu jechuudha. Isaan qofaan dandeettii haa qabaatan malee balballi keessan banaadha jechuudha. Waaqayyo sana eebbisu qajeelatti ishee yeroo hojii kana hojjettan kana keessatti karaa tajaajilaatiin walitti isin jalaa hin bu'u. Akkam jireenya kana keessa darbitanii ammoo gara tajaajilaatitti akkamitti ciminni keessan hoo dadhabinni keessan hoo akkamiidha akka ofirratti ilaaltanitti jechuudha. Wanta hedduu akka hoogganaa jirtanii waa hedduu isin irraa nu badhe amma irratti. Nama dhibaa yeroo tokko namni kenna gaafa hojiilee akkanaa mana barumsaatti jira, wirtuu leenjii afaanitti jira jennee kaafnee tajaajileen jira, hojiin maatiin kee hojjetu amma biraa hin jira, dhaabbata tokko keessatti illee gaggeessaa ta'ee hojjedha. Gaafa wantoota akkanaa kanneen hojjettu naannawa keenyatti aadaan kun waan hin baratamneef namni maqaa sitti baasa. Maali kana hoomaa kophaa isaa hin jecha ammoo hin luqunaa hin quufuu maal jedhan kanneen aadaa duubatti hojii dhooggutu jira. Isa sanin dhaga'an tajaajila kee wajjin hanga ammatti tajaajila kee irratti gufuu wanti ta'e hin jiru. Manni barumsaa Fileebar hoogganaa mataa isaa qaba. Hojiin kiyyaa capacity building irratti hojjechuudha. Leenjii kennaa dhaqee supervise godhaa, accountantii mataa isaa qabaa, supervisora qabaa. So hojiin ana sirratti hojjedhu akka abbaa mana saniititti maalirra jirtu chaanaalii telegiraamii mataa isaa qabaa, bilbilaan riippoortii waan barbaachisu manni barumsaalee boordii uf danda'e qaba. Warroota ol jiran hooggananii. So mana barumsaa osoo ani hin jirre hojjetuu danda'udha. Dhaabbanni kee hundumtu ufumaan gaggeessaa. DMT yoo dhuftellee ani torbaanitti guyyaa 2 seena. Like koorsiin qabadhu panel discussion, debate, haasaa keenya akkamitti improve gochuu dandeenya. Ijoolleen marsaa jalqabaa amma waxabajjii 30tti eebbifamu. Guyyaa sanii akka carraa argamtanii sagantaa sanirratti akka nu qoodamtan isinillee warroota kaameraamaanii keessanillee isin affeerra argitan waan DMT hojjetaa ture. Kanaaf hojiileen jiru hundumtu isaaniitu abbaa qaba. Siistemii qofa laawunchi godha. Yeroo hundumaa hojiin kiyya wixata nan barbaadu
guyyaadha. Jimaata nan barbaadu. Sababaan isaa jimaata konfiraansii baha. Wixata immoo yeroo fagoo ta'e konfiraansii guyyaatti deebi'u waan ta'eef tajaajila kiyya haga ammatti wanti gufuu natti ta'e hin jiru. Hin danda'amu. Hin danda'amu? Yes. Ajaa'iba! Yaa. Akkaataa isin itti deebistan anuunan sodaadhe akkaataa amma isin itti naaf ibsitan kanatti jireenya san keessa osoo jiraachaa jiraadhe ammoo anattuu hin ulfaata jedheete wani lafa kaa'ee jiran akka kootti jechuudha. Garuu ammoo asiinis hojii sana hojjetaa asiinis hojii wangeelaa hojjetaa ta'een lachuu adeemsisuu nan danda'a. Wanti daangaa natti ta'e hin jiru jettanii yeroo keettan akkasuma ammoo ni danda'ama jettanii wanti dubbattan ajaa'iba. Isa qofaa miti naannoo magaala Nageelle Arsiitiif aanaa isii dabalatee waldaan Qaaliyootii waldaa 56tu jira. Waldaa 56 kana walitti qabaannaa. Akkamitti walitti qabdaa? Yoo jettee warroonni na waliin gaggeessan hin jiran. Waldaa 56? Yes. Walitti qabaa waldaa 56ti. Hojiilee na bira jiru sana ammoo gaggeessa itti aanaa kiyyatu hojjeta. Hin danda'ama wanti siin jedheef hojii jiru san delegate godhuu qabna. Namaa kennuu qabna. Like Nahimiyaa gaafa laalte dallaan Yerusaalemii gaafa diigamte dhaqee ijaaruuf eeyyama fudhatee gaafa deemu dallaa hagas diigame gubate san guyyaa 52 xumura. Akkamitti warra balbala ijaaran balbala ijaaraa. Warri mana ijaartan mana ijaaraa. Hundumaaf gahee kenne. Yes. Warri military background qabdan eegaa dallaa. Izraa ammoo waame ati ammoo devotion kenna lead godhu. Guyyaa 52 xumura. So walitti qabatuu qabnu. Abbaa mudhataallee haa taanu. Dhaabbanni sanillee nu laawunchi haa goonu. Namaaf hojii banuu qabna. Empower gochuu qabna. Namni gaafa hojjetu argita. Ati akka abbaa mudhataatetti akka waan nama sanu hundeessetti gubbaarraa to'atuu jajjabeessuu ilaaluu isa san hojjechuu hin danda'ama. Kanaaf hin danda'ama hojjetaa tajaajiluun. Hin danda'ama waajjira mootummaatti hojjetaa tajaajiluun ayyaanni yoo jiraatu dhoggaan tokkollee hin jiru sin jechuu barbaada. Ajaa'iba dhugaa hin danda'amu. Karaa tajaajiltoota keenyatti gaafa duubatti deebinee ilaallu namni tokko yookiin faarfataa ta'u tokko hojii wangeelaa labsu haa ta'u qajeeluma gara tajaajilatti gaafa seenanii jedhanii yeroo tokko akkas jedhanis ni yaadu. Ayi hojii maaf hin hojjenne maaf dalagaa tokko keessa maaf hin galle maaf hin hojjettu hojii tokko raan maaf hin goone yoo jettuuni tajaajila keessa hin jira ofiin jedhanii of ibsu. Isaaniif yaanis hin qabdan maalinni kan irra dhaabbatanii. Gaaffii baay'ee bareedaa. Ati na gaafatte qofa osoo hin taane kana na gaafadhu agasiin jedhutti gaaffii barbaadaa ture. Gaaffii na gaafatte yaa walii galan alaa galan dhugaadha. Tajaajiltoota wajjin wal qabatee waa'ee yeroo guutuu jedhamu tokko naan galuun. Yeroo guutuu kennanii tajaajiluu. Yes. Yeroo guutuu kennanii tajaajilanii tajaajiltoonni jedhanii waldaa keessa jiran baay'inni isaanii muraasni dhugaanaa tajaajilanii malee muraasni baay'inni isaanii jireenya isaanii guutuu kennaniiranii tajaajila yeroo guutuuti jedhan guyyaa lama sa'a tokkotti waldaa keessa deemanii waa barsiisan barumsa fayyumsaa duuka bu'ummaa barsiisanii saniin booda magaala daandiirra ta'anii guyyaa guutuu buna dhugan. Humna osoo qaban dandeettii osoo qaban. Phaawulosin jireenya isaa ilaaluu dandeetta. Eenyuun irrattillee ba'aan taane jireenya keenya jirru keessatti guyyaa isin tajaajilaa galgala dunkaanaa keenya hodhaa isinuu gargaaraa turre. Halkan guutuu hojii hojjetaa. Kanarraa maal barannaa tajaajilaan hojjetuu qaba. Yoo hojjetu hojiin inni hojjetu ulfina waaqaa akka tokko qabu ta'u yookaan akka waaqaan walitti isa buusu ta'uu qabu.
wanti inni hojjanne sun cubbuu yoo hin taane sa'aa tajaajilu san gatii kaffalee amanamummaadhaan garaanaa tajaajilu. Saniin booda ka jiru ati manaa isaa hojjettu, ijoollee isaa hojjechiisu haa barsiisu, innillee haa hojjetu. Wangeelaaf mallaqni waan barbaachisuuf. Yeroo guutuu amma wanti nu kennisiisu jedhamu an tajaajila ittiin seenuu ka jedhamu suni yoom. Fakkeenyaaf ayyaanni waaqaa guutummaan sirratti gaafa dhufe baadhachuu gaafa dadhabdu kaaffee dhaqxee gaafa buna makiyaatu dhuddu barreessaan sii buna fide jedhee yoo ka hollatu baajaajii keessa seentee humni sirra jiru motora yoo ka dhaamsu ati daldaluu qabdu waa hojjetuu qabdu hojiitu dhaabata. Lafa seente bakka seexanti iyyuu qabdi jechuudha. Akkasii dubbiin. Bakka dhaqxetti yoo waa ka dhaabatu ta'e ati bakka seenuu qabdaa, jilbiiffatuu qabdaa, yeroo hundumaa iddoo aarsaatti dhabamuu qabdu. Amma anaafattis yeroo kana. Yeroo kanatti hojjetaa akka tajaajilu waan inni eeyyameera. Ayyaana jennee uduu iyyinellee sadarkaa humna keenyatti nu kenna. Kanaaf ati daandiirra teettee buna ka dhuddurraa hojii hojjette maal qaba? Hojii hojjette naannoo keenyatti waldaan 56 jedhama. Tajaajiltoota leenjifnee jirra, hin qotatanii, hin bocatanii, asraatni kurnaffaan isaan hadha fidaaran mindaa isaanii caalee jira. Tajaajiltoonni baay'een uf danda'anii xaaliyaa barreessanii ammaan booda bakka kiyya nama biraa buusaa jedhanii bilisaan tajaajilaa jiran. Kanaaf warra yeroo guutuu kennina jedhan ergaan ani isinii qabu hojjedhaa. Hojiin bu'aa cubbuutii miti. Osoo Addaam cubbuu hin hojjanne hojiin nuuf kennamee jira. Gaafa mana san keessa kan Waaqayyo maal jedheen qotaa, shuqunaa, kunuunsaa, eegaa hojiidha. Kanaaf dhaamsaan qabu tajaajiltoonni hojjedhaa. Yoo hojjannee waan biraa keessa seentane kadhatu seentane harka namaa eeggattan. Hojii keessa jira jechuudha eebbe. Hennaa baay'ee wantoonni baay'ee arginu miidiyaa irratti arginu bakka deemnutti arginu yeroo baay'ee namootas kan hin dogongorsiisaa jira. Namootas duubatti hambisaara jennee kan fudhachuu dandeenyu tokko wantoonni raajota birattis babbaratame tokkonis jira. Bakka siif ta'ee jira. Bakka akkaawuntii kan keerratti birrii miiliyoona haganas sii galee jira. Kanaaf ammoo homaa yaaddee akkaawuntii kan keerratti birrii hagana meeqa barbaaddaa? Namoota baay'ee wanti kunin duubatti isaan hambisee hin jiru jettee hin yaaddu. Akkamitti hubattu mee wanta kana? Namoonni baay'ee isaanii hojiitti akkas hin seenes namni waan dhaga'u irratti amanee jiraata. Dhugaas haa ta'us dharas haa ta'u waan itti dubbatamsa irratti ammoo sirriidhaan fudhataa jira. Namni amma yeroo kanatti macaafa qulqulluu dubbiseetiin macaafa qulqulluu kan jiru sanii ittiin jiraachuu osoo hin ta'in wanta anaafatti itti dubbanne san irratti dhugaas haa ta'u dharas haa ta'u wanta san amanee ittiin jiraataa jira. Inni akkasitti nutti dubbatamaa jiru sun ammoo waldaa keessatti qabeenya amma kanatu akkaawuntii keerra sii gala kan jedhamu kun inni kun dadhabina dhaloota irratti fidaa hin jiru jettanii yaaddu moo akkamitti hubattameessin? Kun waan raajeedha. Muuvimentii kana wajjin wal qabatee wanti an kaasu ani dhugaa dubbachuudhaaf waggaa 15 tajaajila waggaa gabaabduu 15 dabarse kana keessatti lallabni akkanaan jiru. Ergaan guddaan Kiristoos nuuf kennellee kanaa miti. Hin beekta magaalaa Nageellee Arsii keessatti naannoo godina Arsii lixaa hin beekta hin baatanii koola godhattanii asiin teettanii miilli keessanii dhaabatu asuma jirra. Koolli bo'us hin jiru? Hin jiru.
eessallee nan Inda. hin deemte jedhee deebitee makiinaa konkolaataa bareedaa tokko bira dhaabadhu kiyya jedhe hin jiru Injur. konkolaataa yoo barbaadde mana yoo barbaadde Yo bad. biyya kamiinarrallee deemuu yoo barbaadde Bad. hojjechuudha. Hojjechuudha. Namni kamiyyuu waltajjiirra dhaabatee gumiirra dhaabatee ama biyya Ameerikaanii deemte wanaan jedhee teessuma hin cabsoo nama. Waan haarawaa miti kanatti maalu. Macaafa ergamoota boqonnaa tokko irratti natti himameera. Hafuurri qulqulluun isinirra dhufaa. Gaafa isinirra dhufu humna fudhattan. Erga humna fudhattaniin booda Yerusaalemii kaatanii gara Yihuudaa, Yihuudaarraa gara Samaariyaa, Samaariyaarraa gara andaara lafaa isin naannessa jedhe. Bakka achisitti hime. Gaafa addunyaa si naannessa jedhu sanii Ameerikaanii keessaa hambifneeyyu. So kanarraa wanti hubatuu qabnu birriin mallaqni akkaawuntii kan keerra osoo hojjanne seentu hin jirtu. Injur. Kuni biyya kamiin keessatti illee deemte qaalloo haa ta'u mortuu falfaltuu haa taatu digimtii si haa hojjetanii asmaatii illee haa ta'u mallaqni si seenuu danda'a. Mallaqni si seenu garuu deebee ba'a. Gaafa ba'u kan keellee qabatee ba'a. Nama seexana waliin jiraate dhuma isaa salphina kan argamu. Maraateera qullaa deemeera. Lafa onaa irratti garuu gaafa namni waaqa abdate waaqa wajjin jiraate dhumni isaa ulfina ta'uu argneera. Dhaamsi iddoo kanatti qabu. In kaata, in deemta, in hojjettu, teettee warra qabeenyaa waaqayyo si nyaachisa. Luka kan kee ol kaaftee nagahaan bahaa galee simbirroota laala hin jiru wanta akkasii. In xaarta, in hojjetta, bu'aa xaarii kan kee argatta. Kanaaf eebbi ka jiru hojii keessa. Warri namoota baay'ee akkuma ati kaaftee hojiin ala ta'anii jiran. Maali jettee gaafatte waaqayyoon si nyaachisa naan jedheera. Jiru namoota baay'ee barataa jiranii amma keessaa deebaa jiranii bu'aa argaa waan jiraniif ani ka jedhu namoota koola baafta ka jennirraa namoota in deemta ka jennirraa humna waaqayyoo isa deemsus taa himnu dhugaa jiru taa himnu nama ta'uu yoo barbaada waaqa hordofu ittaanee haa hojjetu dhugummaadhaan qulqullummaadhaan bakka ga'uu qabu ga'uu barbaada malee Adaamaarraa kaatee mojoon irraa kaatee Zuwaayee irra Shaashamannee dhaqaa naannaa jiraatta malee eessallee ga'uu hin dandeettu. Kanaaf ergaa nan qabu wantoonni akkasii amma labsiin sun ni jijjiiramaa jira. Wangeelli dhugaan lallabamaa jira. Namni miilli isaa hiddaan gad dhaabataa jira. Inni sun hattaa cimu haa jajjabaatu jechuu barbaada. Kadirri akkas jedhu ka dargaggoonni gaaf kadiriin bira taa'aniitiin yeroo muraasaaf wajjin yoo taa'anii dabarsanii wanti akka ijootitti mata duree godhatee namatti kaasu fuudhi namaan jedha. So kanarra dhaabbattaniitiin wanti isin kakaasee isin duubachiise kun maal inni dargaggootaaf ammoo maal dhaamtamee asumaan gabaabaa. Wow. Kiristoos aansee lallabni kiyya lammaffaan isa san sababaa qaba. Namni arge kamiyyuu gaa'ela hin godhanne gaafa arge isa kana osoo hin dubbanne biran darbu. Sababaan isaa yeroo kana afurri dukkanaa addunyaarra jiru. Secret Society ummanni jedhan wanta biraa dhiisanii gaa'ela irratti bahanii jiran. Gaa'ela dhaabbata kana hundeesse ammoo waaqa kenna. Waldaan bakka buuti. Waldaa diigaa jira seexanni. Namoota baay'ee argitee mana murtii dhaabatu. Tokko tokko ammoo fuudha irratti warroonni hojjetanii jiran akka sammuu darga iyyaan afur hamaadhaan san qofaa miti. Biyya alaa deemu yeroo kanatti. Namni tokko dhiira ta'e dhalatee
bakka dhiira ta'e hagana turee jira. Na jibbisiise bakka dubartii ta'uu barbaadaa jedha. Hospitaala deemee sarjarii godhanii intala ta'aa jechuudha. Diqqoo turee ka'e ammoo dhiirallee ture dubartiillee ture na jibbisiise bakka inni turaal ta'uu barbaada. Dhiirallee ta'uu barbaadu durballee ta'uu barbaadu. Isa qofaa miti kan jalqabe amma bakka ragaan kun kan jalqaban dhiiraaf dhiirri akka wal fuudhu dubartiin akka wal fuutu faallaa waan uume san deemaa jiran. Bara kanatti hafuura kana kan mo'atuu dandeettu waraannamu cabu diigamu kan jedhu waan tokko ta'e kan inni faallaa deemu san ati gaafa ijaartu. Dargaggoonni bara kana keessatti gara gaa'ilaa gaafa dhufan karaa seera qabeessaan waldaa dhufanii isteejii waldaa irratti gaafa wal fuudhan gaafa ayyaana godhatan mootummaan seexanaa dukkanni abdii kutaa diigamaa dhufa. So eebba ammoo maatiin argachuu jechuun eebba ispeeshaalii tajaajiltoota irratti fookas godha. Hiriyaa tokko qaba. Naannoo Arsii irraa Adaamaa jiraata Farfataa Abiraam jiru yoo beekte namoota baay'ee gorsee naa milkaa'ee jira. Inni dee almoonni inni dee waan didee fi waaqatu beeka yeroo isaa qaba. Ikoonoomii kanatu jalaa irratti na fakkaata. Rakkina qabu maal gaa'ela irratti in tajaajila in hojjeta baay'ee jaaladha ammoo hojiilee waan hojjetuuf tajaajiltoota wanti focus godhuuf isteejii irra dhaabatta. Isteejii irra gaafa dhaabattu bakka tokko laalteetii miti kan farfattu. Digirii hundumaa laalta. Gaafa laaltu ati illee ni argita isaan illee si argan. Dubartoonni ammoo ta'anii maal jedhan osoo kiyya ta'e maaf dubartii rakkifna maaf cinqina. Warroonni isteejii irra dhaabbataaran dubartoota dhiphisaaran jechuudha. Eeyyukaa gaafa dhaabatte barsiisaa jedhama farfataa jedhama maqaan kiyya kanaa haadha manaa qaba ijoollee qaba gaafa jette namni illee boqota gabaraa barbaada. Boqonnaa argata jechuudha. Warroonni akka fuudhan yoo of ibsanii fi namnis yaaddoo keessan galan jechuudha. Kana qofaa miti gaafa fuute osoo hin jilbiiffatin osoo hin toobbatin narraa fagaadhu osoo hin jenne gaafuma fuute warri si cinqaa turan bilbilaan si rakkisaa turan barbaaddee dhabda. Eebballe tajaajiltee gaafa galtu manni kan kee ho'aadha. Nama si jilbiiffatee kadhatu argata. Ijoon inni guddaan bara kana keessatti jaarraa 21 irratti seexanni humna guddaadhaan ka'ee gaa'ela diigaa jiru. Humna guddaadhaan ka'ee waan waanni dhaabe kana faallaa deemaa jiru. Ati isa jalqabaa ganamaa san gaafa garasitti deemtu mootummaan seexana abdii kutaa diigamaa dhufa. Kanaaf warreen foon umriin keessan gara fuudhaa laalladhaa tamiin foona akkamiin nama keenya beekuu dandeenya kan jedhu yeroo biraatti deebina. Jabaadhaa sinin jedha. Ulfaadha baay'ee barumsa bareedaadha. Barumsi kun ammoo asumaanis naaf illee hin taane fakkaata. Hundaafuu dargaggoonni akka faayinaanshaali akka argachuu akka isaan danda'aniif ammoo isin ammoo nuuf kadhadhaa jechuu barbaada. Kanuma keessa gaafii gara dhumaatti yeroo akkanatti tajaajilaaf hojii garagaraatiif ammoo iddoo hundatti deddeemtaniitiin yeroo akkas hojjetanii dadhabdanii yaa maatii qabdanii ijoollee qabdanii gara mana keessanitti ammoo namni gaafa manatti haati manaa isaanii ammoo yoo hin tollee fi tajaajiluma irratti iyyuu baay'ee dhiibbaa hojii irratti baay'ee dhiibbaatu itti dhufa. Akkaataa jireenya keessanii maatii keessanii tokko tokko nan beeka waan ta'eef haala karaa sanii ammoo wantoota isin dhibanis wantoota isin rakkisanis hin qabdanii mee maatii keessan ijoollee teessan haadha maatii ijoollee teessanii thank you jedhaani. Maatii waa'ee haadha ijoolleetti gaafa kaasu baay'ee nama hongeelaati.
Imbeta waldaa keessatti anillee kargillee walduma keessatti isinillee baay'ee nama ajaa'ibaati nama kadhataati bakka hin jirre tajaajila qara kaasaa rusan baadiyyaarra yeroo naannoo torbaan tokko yeroo turu jira leenjiif yeroo deemu ji'a tokko turu jira fuulli siin jijjiiramu bakka aarsaa iddoo aarsatti wal argine naa kadhachuu waan barbaachisu qopheessuu bakka hin jirretti ijoollee sana bakka kiyya buutee liid gochuu guddisuu hojii qabdi isinillee magaala Nageellee Arsii kee yoo dhuftanii naannoo Nook hospitaala Rifulaara fuulduratti mana nyaataa baay'ee ajaa'ibaati qabdi goraa koottaa isiniin jenna baay'ee si jaaladha jabaadhu waaqayyo si haa kabajju tajaajilaaf guddina kanaaf dadhabbii guddaa as keessaa qabda gara laafummaa fi ayyaanni kan kee kun dabalaa haa deemu ulfaadhu galatoomi jabaadhu jechuu barbaada. Baay'ee ulfaadhaa isinillee daqiiqaa lama kan hin caalle ergaa of keessaa qabdanii dhalootaaf mee dabarsaa. Daqiiqaa lama keessatti ergaan kiyya xumuraa dabarsu Wangeela Luqaas boqonnaa 9:23 yeroo hundumaa iddoo baay'eetti dubbadhu gooftaan Yesuus Kiristoos barattoota isaa waliin qabee isa dhumaa addunyaa kanarraa gaafa deemuu barbaade waa tokkotti dubbate. Namni kamiyyuu jedhe na duuka bu'uu barbaadan yoo jiraate of haa ganu fannoo isaas baadhatee guyyama guyyaan na haa hordofu. Qabxiilee sadii ilaalle iddoo kanatti namni na hordofuu barbaadu jedhu amma an deemaa jira tajaajila an jalqabe kana itti fufsiisuu kan barbaadu yookaan karaa biraatiin namni raajii ta'uu barbaadu gaggeessaa ta'uu barbaadu faarfataa ta'uu barbaadu namni kamiyyuu mootummaa waaqaa keessa tajaajilaa ta'uu barbaadu inni jalqabaa of haa ganu of dhoksuu qaba jechuun maal jechuudha. Waan qabdu hunduma isaatu waan namni akka alaabatti osii baasu beekumsa kan kee ta'uu danda'a sadarkaa barnoota kan kee ta'uu danda'a maatii keessa dhufte ta'uu danda'a gosa kan kee ta'uu danda'a waan qabdu kamiyyuu namni ajaa'ibsiifatu sana mana waaqaa keessa yoo dhufte isa hunduma kana biyyeetti wisuu waan qabu jechuu isa san mana isaatti dhuftee awwarra ebaluuti jechuun dandeettu. An nama baratee sadarkaa kana qabu yookaan ammoo mallaqa faayinaanshaali haganaa sochoosa jechuun qabdu. Asitti kajajamoo qabu faarfamoo qabu tokkocha jira qixa kumaa olii isa du'a mo'ate tokko of haa dhoksinu waa'ee kenna haa dhiifnu Kiristoosiin duuka bu'aa dhugaa warri taatan tokko kana. Qabxiin lammaffaan ammoo fannoo kiyyan jenne. In danda'amu fannoon isaa du'a kan namni du'uu danda'u hin jiru. Fannoo isaa qabatee na hordofu jechuun waa'ee Kiristoosiif gatii ati kaffaltu jechuudha. Duuka bu'aa Kiristoosii ta'uu kan kee qormaata sirra ga'u. Duuka bu'aa Kiristoosii ta'uu kan kee fakkeenyaaf haati yoo siin jedhan hinatu jettee yoo dhiibbaan sirra ka ga'u. Sobi siin jedhanii hin sobu jettee yoo ka ari'amtu ta'e fannoo kan keeti. Fannoon kun ammoo hin jijjiiramu. Gaafa qormaanni sitti dabalaa dhufee sagantaa galatuu qopheessuu qabda. Malee namoonni tokko tokko yoo agartee hojii hojjetanii cadhisanii raasaa keessa ta'anii waan uffatan yoo dhabani yookaan ammoo kophee caammaa dabaa tarsa'e yookaan ammoo uffata rakkina qabu uffatanii isteejii irra dhaabatanii akkan hooqata gooftaa Yesuus Kiristoosiif jedhee gatii kaffalaa hin jiran hin jiru wanti akkasii. Dadhabinna kan keetiif wanti ati kaffaltu dadhabinna kan keeti malee fannoo kan keetii miti. Fannoo kan kee jechuun ka Kiristoosii ta'uu kan keetiif gatii ati kaffaltu dhiibbaa sirra ga'u jechuudha. Sadaffaan ammoo guyyama guyyaan jedhu. Wiixataa hanga sanbata xiqqaa hojii biraa hojjatte sanbata guddaa sirrooftee dhufuu miti.
ji'a kudhanii waan biraa hojjette ji'a lamaa ka gooftaa ta'u miti. Guyyamaan jechuun qulqullummaan waaqayyoon afoo jiraatu qabda malee filmii hojjetuun qabdu. Waldaa keessa diraamaa hojjetaa ture. Yeroo tokko hiyyeessa ta'ee hojjedheera. Yeroo tokko dureessa ta'ee hojjedheera. Yeroo tokko poolisii ta'ee hojjedheera. Yeroo tokko abbaa qabeenyaa ta'ee hojjedheera. Namoota tokkoon waldaa kiristaanaa keessatti qulqultoonni akkasitti jiraatu qabdu. Adaamatti si uuma. Finfinneetti illee si uuma. Biyya alaatti illee si uuma. Mana waaqaa keessatti filmii hojjetuun hin danda'amu. Tokko. Kanaaf ergaan an qabu duuka bu'aa Kiristoosii dhugaa namni ta'e ofaa dhoksu fannoo isaa baadhatu guyya guyyaan qulqullummaan itti adeemu duuka bu'ummaan addaan hin ceetu. Aga gara gooftaa deemtu yookaan inni dhufutti. Ulfaadhaa galatooma. Daawwattoota keenya yeroo bareedaa yeroo gaarii ta'e ammoo barsiisaa keenya Kadir Bulbulaa wajjin akkana kan namatti tolu isaan wajjin dabarsinee jirra. Keessummaa keenya ta'anii waan nu jidduutti argamaniif maal jennaan ulfaadhaa isaaniin jenna. Isin ulfaadhaa galatooma isin jaalanna. Daawwattoota keenya keessummaa haaraa qabadhee torbeetti hanga dhufuuf ammoo maamila kiyya akka taatan qofatu isinirraa eegama. Subscribe, share, like, comment godhaa na eegaa. Eenyuun ta'inna ammoo wajjinuu ilaalla keessummaa haaraa qabadhee dhufu jechuudha. Galatooma ulfaadha.